Bareefama harkaan barreessuu yoo hin dandeenye yookiin barreeffama harkaan barreessuun yeroo hunda yoo isin nuffisiise akkaataa sagaleemaan dubbatanii bilbilli keessa waan sagaleedhaan dubbattan hunda haala bareedaa masirratti argaatan kanaan dongora qubee tokko malee isiniif barreessuu danda'uun isin barsiisa. Karaa salphaa ta'een abbaa barreessuu barbaadanii salphumatti sagaleemaan dubbatanii barreeffama barbaadan namaaf barreessuu jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka nun baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kun laayik sheer gochuun jalqabaan afaan duraan hordofa. Baay'ee daawwattoon kiyyaa kana gochuudhaaf aappii kiiboordii afaan Oromootiin barreessu bilbila keessanitti gad buufachuu isin barbaachisaa. Kiiboordii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarjii irratti tokkoof kilikni gootanii achi booda bakka sarjii irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kaja jolaadha sanii baasarra tokkoof kilikni gootanii ammallee asirratti michuu joobis.com kaja harra tokkoof kilikni gootanii ammallee haala kanaas ta'ee sifataa asirratti ikoonii sarjii irratti tokkoof kilikni gootanii bakka sarjii irratti qubee o barreessanii achi booda sarjii fuuldura kilikni gootanii achi booda haala kanaas suuraa kana fidaa suuraa kana tokkoof kilikni gootanii achi booda kiiboordii chiqa buufachuudhaaf sirra ultaa gadiyeemtu marmaati achi booda dhumarratti qalamatii waan kan barraa yaabee as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kan turte daawuloodii tan tottaniiti kiiboordii kana uluu keessatti kan buufatanii hayya daawwatan kiyyaa kiiboordii chiqa buufatanii yeroo galtan kan haala kana simba nama asirratti next step kan wantoota tokkoof kilikni gootanii ammallee asirratti yeroo tokkoof kilikni gootanii ammallee inni kan awwalaa kana jechuudha afaan Oromoo kiiboordii kan jiru kun ingilish kan jiru irratti yeroo tokkoof kilikni gootanii ammallee asirratti finish kan jiru tokkoof kilikni gootanii hayya daawwatan kiyyaa achi booda kiiboordii kan haala kanaan hojii isaa jalqabee jira jechuudha. Amma isin sagaleedhaan dubbattanii akka inni isiniif barreessu gochuudhaaf asirratti ayikooniin sagaleedhaan dubbatan yookiin sagalee gad qabanii dubbatan ni jirti jechuudha. Asirratti yeroo tokkoof kilik gootaniituma sagaleemaan dubbattanii waan isin sagaleedhaan dubbattan hunda isiniif barreessa jechuudha. Dongora qubee tokko malee achi booda abbaa erguu barbaadanii seendiitti godhuu qofaadha jechuudha asirratti.